fi karaa Facebook iti namooti baay'een nu gaafataa turanii YouTube keenya yeroo gabaabuudhaaf guyyoota muraasaa fi rakkoo teeknikaatiin qilleensarra hin jirru sagantaawwan keenya karaa televezyiinii OMN fi karaa Facebook OMN hordofuu dandeessu kan jedhu gara jalqabaatti. Ayyee galatoomii egaa ajandaa keenya jalqabaatiin waxabajjiin 29 guyyaa Haacaaluu jedhamee egaa OMNs guyyaa san Haacaaluu faarsuudhaaf dokumentariiwwan afaan Amaariffaatiin akkasumas immoo afaan Oromootiin dokumentariiwwan garaagaraa babbareedoo qopheesseetti jira. Kana malees interviiwwanii fi wantoota garaagaraa Haacaaluutiin faarsinu qopheesseetti jira. Kennaallee kenna addaallee OMN Haacaaluudhaan kan qophaa'e hedduutu jira. Egaa akkuma biyyaatti immoo hawaasni Oromoo goota kana jechuudha waggaa isa ittiin yaadachuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Isa dursa garuu dhiyeenya kana jechuudha koreen eebba albama artiist Haacaaluu Hundeessaa eebbisuu maatii fi hiriyoota isaarraa walitti bahee jechuudha. Egaa ibsa miidiyaadhaaf kennanii jiranii ibsa isaanii kanaan albabiin isaa sadaffaan maal mallisaa jedhu kana eebbisiisuudhaaf jechuudha. Koppiiwwan yookaan immoo koppiiwwan CD'dhaan 300 hanga 500 ta'an maxxansanii raabsuudhaaf qophii xumuruu isaanii miidiyaadhaaf ibsa kennanii jiran asirraa jalqabna. Maatii fi waahillan Haacaaluu akkasumas namooti aartii gameeyyiin Haacaaluu wajjin walitti dhiyeenya qaban maatii wajjin ta'uudhaan koree CD yookiin albama sadaffaa Haacaaluu kana maxxansiisee raabsuu hundeessanii jiranii. Koreen kun gaafa 28 waxabajjii lakkoofsa faranjiitti jechuudha albama kana hin eebbisaa. Dhimma kanarratti koreen kun ibsa kenneeti jira guyyaa tokko dura miidiyaaleen irratti argamanii jiranii. Wanna waltajjii sana keessa baay'ee kana gara nama booressu keessa kaatii warra Haacaaluu dubbatte ummanni kun miira inni keessa jiru nan beekaa. Tarii sagalee isaa yoo dhagaye hin boqota jenneeti yaanne kana goonee jettee dubbatte turte BBC irratti. Dhugaa dubbachuuf ani haadha warra Haacaaluu amma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee miidiyaan laalullee ishiin mataan si waanuma miirri Oromoo keessa jiru natti fakkaata. Miira Oromoo siin jedhu akkitti Oromoo keessa jiru kana isheerraa hin dubbisaan yeroo baay'ee. So albamni kun albama nama qaaliiti. Yeroo kanatti sila CD'n barisa darbeera beektee amma tooftaan ittiin muuziqaan gara gabaatti ba'ullee YouTube fi Facebook ta'ee online ta'ee digital ta'ee jira. Haa ta'uti maatiin kun maaliif kana qopheesse kan jedhudha amma wanni guddaan aarsaa itti kaffalanii kan qopheessan Oromoon akka siidaatti hojii nama kanaa hojii nama qaalii kanaa yaadannoo godhatee mana hunda Oromooti akka argamu yaadanii kana qopheessanii. Kanaaf akkuma maatii fi koreen kun eeraa jiran namni hunduu oriijinaala CD kana akka bitatu siidaa Haacaaluu mana isaatti akka qabaatu yaadameeti godhame. Sadarkaa isaa akka eeggate sagantaan eebbaa albamii kanaas Finfinneetti qophaa'aa jedhameeti jira. Keessummoonni jajjaboon jaalattoonni artiist Haacaaluu Hundeessaa hin argamanii dhiphina bootarraa kanaaf namni dhibbaan lakkaa'amu argamu malee jechuudha. Egaa namoonni kun ibsa kennaniin jechuudha guyyaa sanii hoteela Skylight'tti akka qophaa'u kan dubbatanii namoonni 450 ta'an sagantaa kanarratti akka hirmaatanillee ibsa godhanii jiranii. Maatiin irra deddeebi'anii akkasumas artiist Elamoo Aliis achirratti argamee jira. Maatiinis obboleessi isaas Siisaayii fi hiriyaan isaa Inguduu akkasumas haati warraa isaa Faantu Duroo maal jechaa turanii. Egaa albamii kana eebbisiisuudhaaf osoo Miilineem Addarash yookaan galma barkumeetu osoo ta'eeti gammachuu guddaa irraa qabna turre jedhanii egaa sababa pirootokoolii koronaatiin wal qabatee namoonni 450 qofatu nuuf eeyyamamee kanaafis irra deddeebi'uudhaan jechuudha namoonni afranuu uummata Oromoo dhiifama gaafataa jiranii. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana sagantaan kun sagantaa guddaadha. Sagantaa guddaa akkanaa uummanni Oromoo abdatee eeggatu kana egaa osoo eeyyamamee illee waan jedhu namoota biraa komiin ka'aa jira. Maaf hojjettee yeroo garaagaraa qaamoleen mootummaas dura na filadhaatiif hojiiwwan garaagaraa piroojeektiiwwan garaagaraa eebbisuudhaaf
biyyatti keessa naannaa jiranii haalli koronaan hin jiru iyyuu jettee ilaaltutu jira. Dhiyeenya kanas kan muummee ministeera gara Jimmaatti deeman yaadachiisuun hin danda'ama. Egaa sagantaa akkanaa qaalii kana wanti hunduu darbeeti jira. Egaa uummata kanas miira kana keessaa baasuudhaaf akkuma haati warraa jettee namni sagalee isaa kana dhaga'ee miira keessaa bahuu danda'a jettee dubbattee jirti. Anammas sirboottan isaa iTunes irratti galakkifamanii jiran sakandiiwwan 46 akkas ta'anii xiqqoo caqasuudhaaf yaalii godhee jira. Even miira san keessaa kan si baasu miti. Miiruma addaa sitti dabala, gadda addaa sitti dabala malee kaan caalaa ka xiqqii keessa galtu nama taasisaa waan ta'eef egaa namoonni kunniin dhiifama gaafataniiti jiranii homaa gochuun hin danda'amu. Gaafiiwwan garaagaraas kaasanii jiran. Egaa namoonni namoonni biyya san keessa jiran parsantii 85 isaa namoota baadiyyaa jiraatanidha. Egaa namoonni kunniin siidiitti fayyadamuu hin danda'anii akkam gama kaaseetti noo wanti addan jira jedhamanii gaafatanii jiranii. Akkuma kaaste yeroo ammaa kana kaaseetti miti siidiin iyyuu haala itti fayyadamtu miti namni gara onlaayiniitti dhufee jira waan ta'eef ta'us garuu Hacaaluun obboleessaatu kana jedhee Hacaaluun koo ummataati waan ta'eef ummanni gaafii akkasii kaasa taanaani wanti garasitti deemuudhaaf dhorkus hin jiru jedhanii jibbatanii jiran egaa. Maatiin kan dubbatan keessa gaggabaabsinee kaasuudhaaf bu'aa bayii akkamii keessa dabarsitanii CD yookiin albama dhumaa kana qopheessitan kan jiru gaafatamanii turanii waan baay'ee Hacaaluun gaafa lubbuudhaan jiru xumuree du'ee boqote wareegame waan ta'eef waan itti dadhabne baay'ee hin jiru. Haa ta'uti garuu uummanni siidaa kana mana isaatii akka qabaatu Hacaaluun mataansa gaafa lubbuun jiru ani Oromoodhaaf qaaliidha jedhee ilma qaalii kana hojiiwwan isaa oriijinaala bituudhaan maatii fi ilmaan isaa bira dhaabbatuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Hacaaluun bara isaa guutuu jechuu dandeessa. Ijoollummaarraa kaasee jireenya dhuunfaa isaa hin jiraanne jireenya Oromoodhaaf jiraataa ture. Yaadattoota yeroo garaagaraatti piroofaayiliin isaa yeroo himamaa ture waggaa 18 gati yeroo ta'etti mana hidhaa kan gale albama isaa jalqabaa gara sirboota 9 kan ta'an mana hidhaatti kan barreesse. Kanaaf barataa kichuu ta'ee kaayyoo Oromootiif haga sa'aatii aarsaa ta'utti nama Oromoodhaaf aarsaa kaffale. Kanaaf yeroo hundumaa bara baraan yaadachuun itti fufaa akka Oromootti albamni kun imimmaan Oromoo hin qoorsa ka jedhu abdii qabna jechuudha. Egaa gamanumaan eebba CD kanaan dursees hawaasni Oromoo bal'aan gama garaagaraatiin yaadannoo isaa mul'isaati jira. Magaalaa Finfinnee keessatti egaa bilboordiiwwan albamni isaa suuraa albamni isaa sadaffaa kan ofirraa qabus iddoowwan garaagaraatti maxxanfamanii akka jiran egaa sooshaal miidiyaa irraa argineeti jira. Akkuma argaa jirtan kun naannoo Atlaas jedhamee waamamu magaalaa Finfinnee keessatti iddoowwan garaagaraatiin namoonni bilboordiiwwan kanneen biratti akka amma yeroo ammaa kana akka faashiniitti dhufee jira chaayeen jedhaniitiin iddoo kanatti fa'a bilboordiin kun jirutti suuraawwan ka'aniitiin fa'a namoota kakaasumaaf wanti fiduun jiru namootuma kakaasuudhaaf miirri akkasii magaalota biroo keessatti illee akka babal'atuuf namoonni carraaqii akkasiis gochaati jiran. CD'n maxxanfamu kun biyya keessatti magaalota Oromiyaa guguddoo keessa Finfinnee fi Dirreedawaa keessatti akka raabsamu himameeti jira karaa wabii promoshiniin kun maqaa ilma Hacaaluutiin kan intala Hacaaluutiin kan wabeeffame kan moggaafame kan warri biyya alaa jiran Amazon, iTunes fi pilaatfoormii garaagaraatiin argatuu danda'an jedhanii akka ati kaafte yaadannoo Hacaaluu kana hordofee baanariiwwan guguddaan magaalaa Finfinnee qofa keessa osoo hin taane bakka biraatti illee dhaabbatuu qabu. Kan biraa immoo namooti waan garaagaraa jalqabanii jiran fakkeenyaaf amma fakkii harkaan kaasu kan fakkiiwwan fakkii waan Hacaaluu ibsu dorgommiin akkasiillee namoota jajjaboo Oromootiin ta'aati jira waan jajjabeeffamuu qabudha. Kun amma fakkii nama tokkoon kaafamedha. Yoo laaltu very impressive hin baratamne kun immoo Minneapolis akka Minnesotatti akka kaafame himama. Sagantaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa Juulaay 23dha. Kun immoo kunillee achuma Minneapolis kennaa marga nama jedhutu kaasee Hacaaluun seeqee yeroo itti waltajjii tokko dooktaroota waldaa Hakiimota Oromiyaa beeksisuun beeksisa tokko kun immoo mucaa bokkuu aart gaalarii Biraanuu Guutaa mucaa jedhanii Hacaaluu akkanatti kaasee yeroo tokko suura kana kenneefii ture Hacaaluudha. Gaafa irreechaatti deemuudha.
yaadannoowwan akkasii bakkeewwan garaagaraatti ta'aa jiranii amma miidiyaalee hawaasaa irratti raabsamaati jiran wanni Haacaaluu ibsanii goota kara kana yaadatta ka amma magaala keessa amma kun dorgommii kana akka Dooktar Naafiyaadii fi Habtaamuu Lamuufaan qopheessan natti fakkaata suura kana fakkii kana karaa garaagaraatiin hojjetanii jiranii. Namoonni walaloodhaan ibsuu danda'anii fakkiidhaan ibsuu hin danda'anii immoo tiishartiidhaan muuziqaadhaan waan nama kana ibsu hundumaanu Oromoon ammatti duulee torban Haacaaluu kana keessa waan nama qaalii kanatti yaadachuu hundumaa dalagaati jira ka ittaanu tiishartii fakkii Haacaaluu irra jiru kuni hojjetaa waymen kaduraanii Abdiisaa Balaachooti tiishartii kana maxxansee raabsaati jira bakkeewwan garaagaraatti immoo fakkiiwwan goota kana ibsan hunda ka hammatan tiishartiiwwan armaan dura kitaabni illee maxxanfamee ture kitaaba qaalii jedha kitaabi sun yoo kana akkuma inni boqoteen qaalii kan jedhu seenaa Haacaaluu baayogiraafii fi hojiiwwan isaa kan ibsu gootummaa isaa kan ibsan kitaaba akkasii namni tokko maxxansee ture barreessaan tokko goota kan bifuma kanaan yaadataa deemta bara biraan jechuudha. Suni waan jajjabeeffamuu qabudha. Sirree duratanis waa tokko ilaalaa ture walaleessaa Lataa Qana'aa innis egaa xalayaa walaloo garaagaraa barreessuudhaan nama beekamudha. Xalayaa Haacaaluudhaaf barreeffame jedhee innis gama ofiitiin poost godhee jira. Dhiyeenya kanas fiilmiin magaalaa Finfinnee keessatti eebbifamuun jira. Fiilmii Mo'aa jedhu waxabajjii 21 fi 27 irratti kan eebbifamu. Egaa fiilmiin kunis Haacaaluudhaaf akka ta'u jedhameet egaa torba yaadannoo Haacaaluudhaaf akka ta'u jedhameet egaa magaalaa Finfinnee keessatti galma jidduu galaatti eebbifama. Namoonni hojiiwwan aartii garaagaraa keessatti hirmaatanii jiran egaa haaluma danda'aniin wantoonni isaan hojjetan hundumtinuu yaadannoo Haacaaluutiif akka ta'u godhaatu jiru jechuudha. Namni geerarsaan ibsallee hin jira. Geerarsa tokko qopheessinee jirra jiitu gadnu dhisiitii walitti deemna. Darbe namni tokko sirbee fi ture namni fakkii kaasuudhaan beekamu Yaaddeessaa Boojiyaa sirba haaraa baasee fi ture. Geerarsi amma dhageessan kun immoo geerarsa amma hojjetamaa jiru daqiiqaa lama keessaa fayyadamne hawsoo Salaalee keessa nama ture Dajanee Kaasee nama jedhamuun ka hojjetame. Barreessaan geerarsa kanaa Yeedalloon geerarsa kanaa hawaasa Oromoo Salaaleeti. Walaloo isa barreesse immoo gaazexeessaa BBC Buzuwarq Olaanaa Maatii Olaanaati. Akkanaan goota faarsan amma goota faarsuun maaliif barbaachisaa? Dhaloonni hunduu goota mataasaa qaba. Amma Haacaaluun goota dhaloota keenyaati, jenereeshinii keenyaati jechuudha, jenereeshinii qubee
sirba kana keessatti maqaa dhahee jira generation keenya ta'uusaa namni sirba kana barreesse dhaloonni ittaanu immoo goota mataasaa akka horatu bu'uurri asii jechuun bu'uurri dhaloota keenya jechuudha. Sanaaf immoo dhaloonni goota faarsaa deemuuf goota isaa kabajaa ulfina kennaafi gaaf deeme gooti biraa dhaltaa deema jechuudha. Sanaaf wal faarsuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa taatee kana wal qabatee namoonni dandeettii amma suuraa kaasuufaa walaloo barreessuufaa qabanii hojiiwwan garaagaraa hojjechuu danda'an jechuudha. Jaalala isaarraa kan qaban osuma hin yaadin biraallee waan dhabaniif namoonni xiiqii keessa galaniitiin hojiiwwan isaanii akka cimanii hojjetaniif waan gargaaris fakkaata. Ijoolleewwan xixiqqoon amma gama sooshaal miidiyaa irratti baay'ee hin darbaa geerarsa fa'aa sirboota Haacaaluun asii dura waltajjii irratti sirbifa arguun dandeettan namoonni garaagaraa jechuudha. Isa fakkeessaniif sirbuu si galamiti namni xiiqii keessa gaafa galtu rakkoo keessa gaafa galtu eenyummaa kan keellee baastee akka calaqqisiistu si godha waan ta'eef egaa ijoolleen garaagaraa keessumaayyuu daa'imman ijoollee namoota umurii keenyarra jira osoo hin ta'in namoonni amma jenereeshinii haaraa jedhaman kunniin wantoota garaagaraa nama ajaa'ibsiifatan gaafa hojjetan argita. Isaan maduratti adda isaa boojaa kaastee turte egaa sirba sirbeefii jira namni kun egaa suuraawwan garaagaraa kaasuudhaan nama beekamu magaalaawwan Ameerikaa iddoowwan istiiwwan garaagaraa keessatti suuraawwan Haacaaluu kan isa mataa goofaree kan Adawaa irratti ture isa kaasuudhaan namoonni akka giiftitti kennaadhaaf akka olii kennanitti egaa aadaa akkasiis nama fideedha. Egaa Haacaaluun lubbuun biran jiru dhugaa nama qaalii guddaa biraa dhabne ta'us garuu duuti isaa gumaallee baafachuu baaftu Oromoon haga danda'een yeroo hundumayyuu gadduu boo qofa osoo hin taane isa biraa dhabuun keenya akka Oromoo tokkootti nuti eenyu eessa jirra namni kun nuuf wareegame nuu maal gochuu qabna tokkummaa keenya akkamiin cimsuu qabna kan jedhu irrattis egaa shoora olaanaa taphatee jira yaadaan. Akkuma an dubbadde Haacaaluun jireenya dhuunfaa isaatiif wareegame ka wareegame Oromoodhaaf. Bara dargaggummaa ijoollummaa isaatii kaasee qabsoo Oromoo muuziqaa Oromoo jabeessuu aartii Oromoo tiksuu keessatti kan guddate. Dhumarrattis ka ilkaan afaan diinaa bu'ee sababa Oromoo ta'eetiif sababa sagalee Oromoo ta'eef sababa dhageettii qabuuf sababa mataa Oromoo ta'eetiif. Kanaaf maatiin illee hawwiin maatii jabaan kanuma baay'ate. Hawwiin maatii isaa hojii isaa uummata biraan ga'u hojii inni itti dadhabe hoggootaaf itti dhamaa ba'e uummanni kun illee eegaa jira. Igarli eegaa jira Oromoon waan ta'eef sanaaf karaa CDtiin uummata biraa akka ga'u filatanii wanni haati warraasaa imimmaan isheedhaa dubbatte sun baay'ee yeroo irra deddeebiin beektaa na keessaa baduu dide beektaa namni sun nama qaalii Oromooti. Kanaaf Oromoon wareegama Haacaaluun kaffale beeku CD kana oriijinaala isaa bitatee mana isaatii akka qabaatu ka jedhudha. Hunda caalaa immoo kan gara dhumaa irratti intarviyuu BBC keessaa garaana nyaate siidaan Haacaaluu maalirra ga'e gaaf jedhanii deebisheen deebifte. Naa darbuette. So wanni Haacaaluu baay'ee sensitiif ta'ee jira amma Itoophiyaa keessatti dhugaan Haacaaluullee waggaa tokko oliif haqisaa akkuma awwaalametti jira. Bara Oromoon bilisoomee bara Oromoon humna godhatee biyya san keessatti dhugaa argate siidaan Haacaaluu handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti inuma ijaarama. Sun hawwii Oromooti wallaansoon Oromoo itti jirullee sanadha irra dabarree jechuun bara kan irra ce'e. Egaa sagantaa keenya odeessaalee yeroo darbeetiin illee jennee jirra. Egaa siidaan dhakaadhuma dhaabbatudha. Suni wanti inni fiduu homaan jiru Haacaaluun onnee sammuu uummata Oromoo cufa keessa jira waan ta'eef isin illee kanaaf ta'anii yeroo itti dhaga'amisaniif dubbachuudhuma dhabdeeti. Egaa waan nutti dhaga'amusitti immoo hagam dhaga'ama jettee yaaduu dandeetta. Abiraam hunda caala kan na aarsellee egaa ibsa kana gaafa argitu suuraadhaan gallakkifamaa ture. Miidiyaan gaafa mootummaanis ta'ee bakka wayii oduu wayii gaafa jiraatu miidiyaan biyya san keessa jiran tokko lama osoo hin ta'in qofa yuutuubiidhaan illee namoonni dhuunfaan jiran hedduutu irratti hirmaata. Ibsa kana gaafa argitu miidiyaawwan achirratti argaman illee baay'ee hagoodha. Namoonni achirraallee baasanii jechuma isaanii kanallee ergaadhuma isaanii kanallee uummata biraan ga'anii eenyu fa'aa jettee gaafa ilaaltullee baay'ee si aarsa maaltu ta'aa jira si galee waan darbee miti waggaa irra jirra miti harroo eessa jirra harroo maal gochaa jirra kan jedhu gaafa yaaddu waan baay'ee nama garaa nama gubudha si gala. Even live dabarsuuf warri yaalan turanii jiranii live illee akka dhorkaman dhagayetan ture.
maaliif akka karaa kana filatan naan galu warri nageenya walitti qaamootummaa maaliif kana gochuu akka filatan naaf hin galu gara jalqabaa yaadattoota Haacaaluun gaafa wareegamu warra mootummaati gadi ba'ee ka gadda ibsataa ture. Maaltu jijjiirameeti kaarra gadi miidiyaadha firee dhoowwatan maatii isaa. Maaltu jijjiirameeti kan sagantaan isaa akka laayiviin dabarre kan godhamu. Maaltu jijjiirameeti kan galma nama 450 qofaan albamii isaa eebbifamu jettee gaafachuu qabda beektaa? So karaan mootummaan qabatee waan shakkiisu baay'ee jira. Haacaaluu irratti kanaaf gootummaa fi hojiiwwan isaa bara baraa yaadatamanii siidaan hojiiwwan Haacaaluu laphee qalbii fi sammuu uummataa keessa jira barayyuu hin dagatamu. Yeroon kun hin darbaa akka sabaatti obsuu qabna jechuudha. Hojiiwwan isaa wajjin wal qabatanii waa karaa yuutuubiitii waan deemaa jiru irratti gabaabsinee asii keessaa sirriidha. Duratti ilaalaa ture beekama bineensi bosona jira jenna malee wanti bineensa caalu namni bineensa kun waraabessa facaalu addunyaa kana daawwatee jira si galamti. Egaa albamni isaa eeganii du'ee booda sirbi isaa galatoomaa jedhu egaa hatamee bahee uummata biraan gaheeti jira. Obboleessi isaas ibsa kanarratti haasaatti ture galatoomaa sirbi isaa sunini istuudiyoo keessaa hatamee akka hin baane uummata Oromoodhaaf mirkaneessuu barbaanna. Ta'us garuu hanga ammaatti specifically namni sirba san gabbaas eenyu akka ta'e hin beekne san karaa seeraatiin itti deemaa jiranii haa ta'uti garuu egaa albamiin inni haaraa kunin sirboota gara 13 of keessaa qaba. Inni tokkoffaan mata duree isaaniiti jechuudha. Eessa jirtaadha, lammaffaan ilma namaa, sadaffaan kuullee koo, afraffaan foon irraa citee, shanaffaan goota koo, ja'affaarra kan jiru immoo kan sidinqo jedha. Torbaffaarra kan jiru immoo egaa tiraakiiwwan hatamanii baan keessaa isa galatoomaa jedhudha. Saddeetaffaarratti egaa mata duree CD kanaa yookaan albamii sadaffaa kanaa kan ta'e maal mallisaa kan jedhudha. Saglaffaarratti nan gaabbee, kudhanaffaarratti immoo xiqqatu guddaa caalee, 11ffaarratti immoo haadha wabii jedhee egaa haadha manaa isaatiif asiin durallee olmaan kee kan jedhu weelliseefii jira. Asirratti illee weedduu haaraa qabatee jira. 13ffaarratti ajaa'iba, 14ffaarratti na qarqaarii kan jedhu of keessaa qaba. Egaa sirboonni kunniin sirboota jaalalaallee of keessaa qabanii kan naannoo Kamisee kan gara Harargee kana sirba Usmaan miti Umar Suleemaan ittiin beekamu sirba Baalee waan akkasii kan fakkaatus of keessaa qaba. Irra caalaa wanti si aarsu maal inni iTunes irratti egaa sirbi isaa kunniin CD-dhaan kan eebbifamu akkuma jettee waxabajjii 28 ta'us garuu gama iTunes-tiin online irratti sirbootan kunniin gallakkifamanii jiranii daqiiqaawwan sekondiiwwan muraasaaf jechuudha. Haa ta'uti garuu tiraakiin lammaffaan ilma namaa kan jedhu sun jechuudha. Egaa gabaadhaaf ooleeti jira. Namoonni immoo sirba kana kara seeraan hin taane jechuudha. Egaa sirba kana rikoordi godhanii YouTube haaraa haganumatti bananii egaa YouTube irratti gallakkisanii jiranii maaliif barbaachise si galaama namni kun takkaa du'ee ijoollee sadii nuuf kennee deemee jira. Egaa ijoollee sadii bara kana keessa guddisuun hagama kan nama rakkisuun beektaa. Bara baraan immoo harka namaa ilaaluun nama rakkisa. Egaa namoonni kunniin wal gargaaranii maatii fi hiriyoottan isaa waliin ta'anii CD kana eebbisanii jiranii. Haa ta'uti garuu sirba kana karaa hin taane baasanii namoonni argamee jira. Egaa sirbichi maal jedha? Carraa ilma namaa jalqabaaf dhumasaa tilmaamuun hin ulfaataa waan hunda keessaadha. Carraan namaa kun wanti jalqabaaf dhuma isaa maal akka fakkaatu wanta hunduma keessaa iyyuu tilmaamuun nama dhiba jedha. Egaa waa'ee ilma namaatti kan faarse kana keessatti YouTube irratti gallakkifamee jira. Egaa namoonni gama garaagaraatiin YouTube irraa sirbi kun riipoorti godhuudhaan akka balleessitan egaa isin gaafanna. Maqaa maatiitiin maqaa ijoollee isaatiin screenshot goonee sadarkaawwan akkamitti deemuu qabdan kan jedhu isin YouTubeewwan hojii namaa saahatan kanneen riipoorti gochuudhaaf bifa kana fayyadamuu dandeessu. Balleessituma riipoorti gochuun dandeettanii Gmail akkaawuntii yookaan akkaawuntii email akkaawuntii qabaachuu qabdanii gubbaarratti egaa jalqaba lakkoofsa irratti mul'isa gara mirgaatiin jechuudha. Isa tuqxan jechuudha riipoorti kan jedhu isiniif dhufaa itti deebinaa dhiifama wajjin. Egaa baay'ee nama gaddisiisa wanta akkanaa gaafa ilaaltu guyyaadhuma muraasa keessatti egaa jalqaba irratti akkuma argitan bakki keellootti marfame san achi bira yoo tuqxan riipoorti kan jedhu isan tuqxanii ittaansee maaliif riipoorti godha kan jedhamu infringes my right mirga abbaa qabiyyee kan jedhudha. Isaan riipoorti gootanii
copyright issue jettanii next tuqxanachi booddee inni direct next ya kana booda akka kanaan keessaa baatan Facebookii sobaa fi kan hojiiwwan namoota akkasii haatanii gurguratan jechuudha online kana maaliif kaasuu barbaade seeta Abrahaami asin dura yeroo tokko yaadatta miti sirba namoonni akka haqamu egaa Oromoo walii galeetiin haqa jedhamee jennaan namoonni akka itti fayyadaman hin beekan egaa amma dhufe beektaa wanti social mobaayiliin kun maal kun waan ta'eef namoonni akkaataa deeman waan hin beekneef sirba namtichaa subscribe godhanii follow isaa ol baay'isan waan ta'eef egaa gama kanaatiin uummata kana bira dhaabannu dhenga dallee hankaasee ture beektaa wal saaxiluun irraa eegamaa kanaafuu kana hojjechuudhaan maatii kana bira dhaabbattanis ni jenna. Maatii kana bira dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Fake pageewwan kunneen yeroo muraasaaf kan akkas rakkisan jedhee yaada. Haga YouTube'n maqaa Hacaaluutiin baname sun monetize ta'utti sana booda ofuma riipoortii waan godhu natti fakkaata. Garuu immoo namooti dhugaan Oromoo isin marartu diinni kana gochuullee hin mala. Materiaaliiwwan kanneen yookiin sirboota kanneen peejii Hacaaluu Hundeessaa jedhurraa akka dhaggeeffattan sun galii fida jechuudha. Peejiiwwan sobaa maqaa kanaan banaman immoo akka saaxiltanii riipoortii gootanii cufsiiftan jechuudha. Guyyaa tokko dura peejiiwwan lamaan tokko banamanii cufsiisuudhaaf yaalii godhamaa ture. Ka jalqabaa cufamee irratti fakkaate isa lammaffaadha. Badina akkasitti fufuu danda'a namni keenya itti duulee waan akkasii gabaasuu qaba jechuudha. Sirri egaa maatiinis ta'ee koreen hojii kana qindeessaa jiru egaa gama Facebookiitiin fuulli Facebookii isaa banamee jira. Hojiiwwan awareness create gochuu hedduudha kan hojjetamanii jiranii kan YouTube kana garuu yoo ilaaltu xiqqoo waan laafe fakkaata waan ta'eef egaa namoonni hojii kana irrattis irra jirtan yoo jiraataniif egaa kanas irratti sirriitti akka itti tumsitanis ni jenna. Gaaf durii beekta kaasettiin gaaf ture kaasettii irraa koppii godhaniiti namarraa inni iyyuu patent right wajjin rakkoo ture. CDs dhufee CDs koppii gochuu jalqabe namni CD barni gootee CD biraatti dabarfatta amma digital age kana keessa CD fi kaasettiin hafanii jennaan immoo karaa kanaan dhufe namni hanni jechuun akkuma teknooloojiin jijjiiramaa dhufu hanillee tooftaa ani beektaa hanni waan majiru ta'ee garuu wan namni rahatullee hin jiraabe sigaa namni kun lubbuun hin jiru egaa maatiin ijoolleen isaa hin jiranii nama akkanarraa mohatuun hin beeku namni akka yaadu bineensi ani bosona jira siin jedhe sun bineensi bosona hin jiru dhugaa rabbii magaalaa jidduu jira waan ta'eef sammuu teknooloojii farkaa qabudha. Dhibbachaa nutti adda barru. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo gaaf jalqabaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture obbo Dheengee Huseen Kulaa jedhanii namni kun kibba Oromiyaatti dhalatee guyyaa kaleessaa boqachuu gabaafamaatti ture. Namni kun gameessa siyaasaa Oromoo ture nama waggoota 30 oliif qabsoo Oromoo keessatti dabarseedha. Dheengee Huseen jechuun nama kana Somaaliyaa, Yugaandaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa fi Eritiriyaa dabalatee lafa hedduutti hojii hooggansaa itti kenname raawwachuun gahee isaa bahaa ture jedhanii hoogganoota zoonii Kibbaa kan waraana bilisummaa Oromoo ka akka Marroo fi Gollichaa fa'aa nama barsiisee jedhani. Egaa namni kunini hooggantoota zoonii Kibbaa kan akka Jaalmaroo Gollichaa fa'a nama barsiisedha. Egaa kana malees dippiloomaasii waraanaa hojjechaa ture. Meeshaa waraanaa garaagaraas biyyoota garaagaraa irraa gara nama naannoo zoonii Kibbaa kanatti akka galuuf namoota hojjechaa turanidha. Egaa namni kun sirriitti nama sirriitti akkas baheellee fuulli isaanii nama beekamuuti. Miidiyaa gubbaatti illee nama beektu miti. Egaa namni kun jireenyaan gara Kenya Nairobi akka jiraatus dhageenyeeti jirra. Namoota achi jiran keessaa namoota keessumaayyuu baqattoota namoota gargaaraa turan keessaa nama shoora olaanaa taphachaa akka tures egaa baqattoonni naannoo sanii ergaa nuuf erganii jiran jechuudha. Namoota siyaasaa sababa siyaasaatiin Itoophiyaa irraa waggoota 30 darban godaanaa turan biyya kana keessatti gargaaraa ture Kenya keessatti. Akkanumallee hoogganoota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo akka Daawud Ibsaa, Abdii Raggaasaa, Galaasaa Dilboo, Leencoo Lataa, Leencoo Baatiif Toleeraa Adabaa akkasumas Jaarsoo Waaqoo Qottoo nama maanguddoo Booranaa kanan beekan ka walaloodha waa ibsu kana cufa waliin
warra lolee lolchiisaa ture bara wayyaanee jechuudha. Suuraan isin argitan kana jechuudha. Namni kun beektaa isaa mudateen boqotee jira jechuudha. Boqotee jira. Egaa haga achi booddees waraana keessas nama turedha. Jaaldhangee Hussein Kulaa jechuudha. Yeroo dhiyoo kanas miseensa hojii raawwachiiftu ABO 13 keessaa nama gameessa nama tokko akka ta'etti beekama. Irruma caalaayyuu itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo dhimma alaa hojiiwwan dhimma alaa irratti xiyyeeffatee nama hojjechaa ture. Egaa akka tasaa dhukkubsatee torban sadii keessa ciisee ture. Boodarraa du'uu isaanii dhagahamee jira. Egaa maatiin isaa namoota sabeekan hiriyoota isaa akkasumas immoo jaalleewwan qabsoo isa wajjin turtan hunda keessaniifuu jajjabina isinii hawwinaa. Egaa sagantaa keenyaa wal qabatee jechuudha. Egaa boqotuutti dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ka alaa ture dhimma alaa ture. Raamata isaanii haa godhu jennaani. Dhimma keenya kabiraatti ceenee jirra. OMN fi tumsii fi mariin hawaasaa kutaalee addunyaa garaagaraatti jalqabamuuf jira. Ji'a Julaay gara jalqabaarraa kaasee sana guyyoota isaanii dheeritii fi mariin suni maal akka ta'e irraa soofnee dabarracha. Egaa duratti kan dhimma Hacaaluu wajjin wal qabsiisnee kaasuudhaaf yaadne turre garuu boodarra finne. Egaa tumsa OMN fi marii uummataa biyyoota garaagaraa keessatti ni adeemsifama. Egaa Ameerikaa, Minnesota, Seattle, Atlanta akkuma argaa jirtan kana iddoowwan garaagaraatti guyyaa garaagaraa irratti kan godhamudha. Egaa OMNs du'aatiidhuma yookaan immoo wareegama Hacaaluutti wal qabatee biyya keessatti eega cufamee waggaadhaaf deemna waan ta'eef egaa hojjettoonni isaa hedduun biyya baqataniitti jiranii keessumaayyuu kan biyyatti hafanis immoo hedduun isaanii gama danda'aniin jiruu isaanii maatii isaanii gargaaruudhaaf hanga humni isaanii dandeetti hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'anii hojjetaa jiranii kan jiruun immoo itti cimtee bitaatti galee egaa iddoo garaagaraa jirus hedduutu jira waan ta'eef egaa OMN kan dhaabesse uummata kan cufus uummata jedheeti jira Jawaar waan ta'eef OMN tumsuun egaa barbaachisaadha. Namoonni tumsuun OMN ittiin egaa OMN kan jiru waan ta'eef kanumaaf kanarratti xiyyeeffatee egaa tumsi OMNif godhamu akkasumas biyyoota garaagaraa irra naanna'uudhaan mariin uummata waliin ni taasifama jechuudha. Akkuma baanar irra ilaalaa turtan stiikarii sanarraa jechuudha Julaay 3 Julaay jechuun ji'a adoolessa 3 Minnesota Oromiyaa xiqqoo achi keessatti gaggeeffama. Achi Julaay 11 adoolessa 11 Memphis adoolessa 24 Seattle hagayya 7 immoo Atlanta akkasumallee Oogustii gaafa 14 Ohio keessatti waltajjiin uummataa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ni gaggeeffama jedhee jira bulchiinsii fi koreen OMN egaa kaayyoo miidiyaa walabaa kaayyoo sagalee uummataa ta'uudhaaf waggoota 7 dura hundeeffamedha. Miidiyaan kun waggoota 7 darbaniif Oromoodhaaf kutaawwan addunyaa garaagaraa Oromoota jiran sagalee ta'uudhaaf as ga'eeti jira. Boqonnaawwan 3 dabarse keessatti sagalee Oromoo ta'ee dhageettii Oromoon biyya san keessatti miidhamee Oromoon ragaa jiru akka dhaga'amu Oromoon illee akka wal dhaga'u sadarkaa garaagaraatti jechuudha hojjetaa ture jira. Boqonnaa jalqabaatti injifannoodhaan gara biyyaatti galee boqonnaa 2 keessatti immoo waggoota 2 bara 2018 haga 2020tti biyya keessatti hojiiwwan jajjabduu hojjetee wareegama Hacaaluu booda biyya ari'amee amma Exile Media ta'ee dalagaati jira. Haga yoonatti OMN ka siingae uummata waan ta'eef ammallee tumsi uummataa akka itti fuudha ka bulchiinsii fi boordiin OMN jechaa jiru jechuudha. Egaa OMN egaa cufamee booddeellee akka osoo kaasin darbuun barbaadu gaazexeessaan Mallasa Dirribsaa hanga yoonaatti manadhaa keessa jira. Egaa Mallasaan abbaa ijoollee lamaati. Egaa haati warraan isaallee ijoollee akkuma duratti kaasee ijoollee yeroo ammaa kana guddisuun maatii tokko taatee miti lama taatee baay'ee nama rakkisa. Egaa Mallasa Dirribsaa dhimma san inni haallannin sababa hojii isaatiin egaa mana hidhaa keessa jira hanga yoonaatti. Kana malees miti egaa hidhamuu mana hidhaa qofa osoo hin taane hojjettoota OMN dabalatee namoota garaagaraa OMN wajjin hariiroo qaban mana hidhaa keessa jiran malee egaa sammuun isaanii hanga yoonaatti akkuma hidhamee jira. Egaa OMN Oromoo qofaaf miti kan qabsaa ture keessumaayyuu kutaa Amaariffaa kana keessa ni jedhamu ture waan ta'eef sabaaf sablammoota garaagaraa kan akka Sidaamaa
akka naannoo ta'e dhaabbatuuf shoora olaanaa uummanni qabsoon Oromoo godhe hedduudha. OMNs airtime yookaan immoo sa'a qilleensaa kenneefit egaa uummata san bira dhaabbatee jira. Boodarra fireen dhufee fireedhuma OMN'ti. Kana malees uummanni Walaayittaa Kafaa gar hedduu isaanii keessumaa sabaaf sablammoota gara kibbaa jiran kanneen cunqursaa jalaa akka ba'aniif eenyummaa isaanii akka baraniif egaa OMN hojiiwwan gurguddaa hedduu hojjetaa ture. Gaafa biyya tureetti dhukkubni Covidis yeroo nuti biyya turre kan dhalate yeroo sanis namoonni garaagaraa akkaataa isaan dhukkuba kanarraa of baraa'uu danda'an gama ibsituun afaanota garaagaraatiin ergaawwan garaagaraa hojjechaa ture. OMN Oromoon haa dhaabu malee Oromoo qofaaf miti kan qabsaa ture sabaaf sablammoota hedduudhaaf kan qabsaa ture waan ta'eef yeroo ammaa kana egaa tumsii fi mariin hawaasaa hin godhama waan ta'eef iddoo fi guyyaan isaa beekamee jira. Sa'aatii isaa immoo waan akka isin beeksan bulchiinsi OMN ibsee jira jechuudha. Humni miidiyaa maal akka ta'e Itoophiyaa keessatti baay'ee jalqaba OMN irraa baruu hin dandeessa. OMN ka paawuriin miidiyaa maal akka ta'e agarsiise biyya san keessatti. Faana OMN hordofee immoo miidiyaalee baay'eetu dhalate. Fakkeenyaaf miidiyaan Sidaamaa SMN, Keelloo KMN, miidiyaalee BBS Sumaalee miidiyaalee garaagaraatu maqaa OMN network ka jedhu kanaan Addis Miidiyaa Network, Sidaamaa Miidiyaa Network Walaayittaa maqaa kana fayyadamanii platformii akkanii saboonni banatan Oromoon illee miidiyaa ergasii horate baay'ee qaba. Manni Oromoos baay'ee boonuu qabda sigalee ati uummata keetiif qabsoofte nama kaaniif immoo moodelii ta'uu waan guddaa waan ta'eef egaa qabsoon keessan tumsisni OMN'if gootan bilaashan taane Oromoo bira darbees saboota biraatiif ta'ee jira waan ta'eef ammas tumsi keessan itti hafuufu haa jabaatus jechuu barbaanne jechuudha. Ayyee dhimma kana keessaa baanu. Haa baanuti dhimma kana keessaa immoo baanee egaa filannoon hirannoo jedha egaa guyyaan asirratti hin jiru. Hirannoon geggeeffamee jira. Egaa hirannoo kana wajjin wal qabatee biyya keessatti paartileen siyaasaa keessumayyuu filannoo kanarratti hirmaatan jechuudha. Komiiwwan garaagaraa kaasaati jiranii gamiyyeewwan warra jedhaman Izeemaa Abin Farraa kaastee paartileen biyya keessa jiran hedduun isaanii filannoon biyyaalessaa kun sirrii miti haqa qabeessaa miti bakkee hojii raawwachiiftuuwwan hin jirretti korojoon banamee filannoo raawwachiistuun bakka hin jirretti filannoon raawwatamee sirrii miti waan jedhu kaasaati jiranii turan jechuudha. Egaa kana bira darbeessi imbaasiiwwan UK keessa jiran kan biyyoota garaagaraa filannoon kuniin sirrii akka hin taane kana bira darbeessi filannoon godhame kun jijjiirama biyya san keessatti fiduudhaaf shoora homaa akka hin taphannes egaa ibsaati jiran jechuudha. Imbaasiin Ameerikaa jechuunis ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dhimma filannoo Itoophiyaa irratti komii guddaa kaasee jira. Adeemsi filannichaa lammiilee hundaaf qabeessaa fi bilisa hin turre jedhee jira. Kana jechuun biyyi rakkoo nageenya jabaa keessa bakka jirtutti walitti bu'iinsi dabalaa bakka jirutti filannoo gaggeeffame waan ta'eef filannoon kun rakkoo Itoophiyaa tana hin fura kan jedhu abdiin qabu bulchiinsi United States ka jedhu dimookiraasiin dhugaa jedha ibsa kanaan yeroo lammiileen hundi keessatti hirmaatan dhaabbileen mootummaa iftoomina qabaatan gaafatamummaan yoo jiraate dhugumaa filannoo qofaan immoo dimookiraasiin dhugoom kophaatti filannoo mataa isaatiin kophaatti dimookiraasiin dhugaamu hin jiru. Filannoon Itoophiyaa immoo jedha filannoo Itoophiyaa bakkee mormitootii baay'een filannoo lagatanitti boykoot godhanitti morkattoonni ciccimoon filannoo kana keessatti hirmaachuu malan immoo mana hidhaa bakka jiranitti akkanumallee jeequmsi hamaan biyya bakkee unkuraa jirutti gaggeeffame. Kanaaf marii biyyaalessaa isin barbaachisaadha. Egaa kan imbaasiiwwan UK kaleessa ilaalaa ture iddoo biyyoota imbaasiiwwan gamtaa Awurooppaa keessaa biyyoota kudhanii hedduun isaanii ibsuma wal fakkaatudha. Irra deebi'anii kaasuun hin barbaachisu. Egaa filannoon kun sirrii akka hin taane jalqabumarraayyuu namoonni hedduun kaasaati jiranii. Egaa hawaasni addunyaa kaasuu bira darbee boordiin filannoo illee rakkoowwan garaagaraa keessa darbeeti egaa filannoo adeemsee jedhee kan dubbate egaa filannoon kun dhumatee hin dhumanne ammas egaa kan itti aanu hin jira waan ta'eef komiin gamanumaatti ka'aati kan jiru. Egaa kanumaanis wal qabatee adda bilisummaa Oromoos ibsa baaseeti jira.
ibsi isaaniillee yeroo ammaa kana amma hedduun isaanii mariin biyyaalessaa akka barbaachisudha wanti guddaan argaa jirtu warri Ameerikaallee egaa filannoon godhamee booddee mariin biyyaalessaa barbaachisa jedhanii dubbataa turanii egaa biyyattiin suniin namoota hedduutu egaa ija itti qabatee jira waan ta'eef mariin biyyaalessaa kun barbaachisaa akka ta'e paartiiwwan morkitoota dabalatee dhaabbileen addunyaa hedduun irraa haasaa jiran jechuudha. Filannoo kana oolee Itoophiyaan hiramuu dandeessi kan jedhu amma yaadoo guddaan divisiif waan karaa itti mootummaan deemaa jiru kun uummata qooduu danda'a biyya diiguu danda'a kan jedhudha. Kanaaf amma kaleessa amma paartileen morkattoota kunneen marii biyyaalessaa gaafa jedhan maaliif akkas jettu jedhanii ture. Amma hooggana Izeemaa Girmaa Seefuu namni jedhamu marii biyyaalessaa gaafa jedhu hoogganoonni Oromoo akkamitti marii biyyaalessaa jetta eenyu aangoo jechuun akka waan dheebuu aangoo barcumaa waan qabaataniif itti fakkaate jechuudha. Garuu Itoophiyaan marii malee fayyuu akka hin dandeenye amma hawaasi addunyaa itti walii galee gar tokko paartileen biyya keessa jiran gar caalaan isaanii itti walii galanii filannoon Itoophiyaallee filannoo dhugaa filannoo bilisaa fi kan lammiileen keessa qoda hundi keessatti hirmaatan akka hin taane namni itti walii galee keessumaa immoo lolli kaaba Itoophiyaa jiru kuni hammaata gaafa dhufee biyya diiguu danda'a kan jedhu yaaddoon guguddaan karaa hawaasa idil addunyaati. Sanaaf mootummaan irra caalaa irra deebiin waan kana gaaf kaaftu marii hin sodaatu mootummaan Itoophiyaa marii waan jedhamu hin barbaadu. Garuu biyyi mariidhaan ijaaramti. Biyyi wal amantaadhaan ijaaramti. Biyyi waliigalteedhaan silaa filannootti illee kan seenu irra ture. Sun hin taane. Gara calqabaa yaaddu yeroo mootummaan Ameerikaa dhimma filannoo irratti namichi special envoy suni waa'ee marii kaasanii jilli Ameerikaa suni marii biyyaalessaa akka jedhamu filannoo booda goona jechaa ture mootummaan Itoophiyaati. I think ammas waadaa san hin nyaatamoo hojiitti kan jedhu gaafii natti fakkaata. Haa ta'uti garuu maaliif mootummaan kun yeroo hundumaa marii irraa dheessa kan jedhu yeroo baay'ee nan yaada beektaa. Namni marii baqatu nama akkamiiti? Personally yoo laaltu namni marii dibeetii falmii dheessu nama qawwee filatu nama jechuun ga'umsa hin qabne kompitensii kan hin qabne jechuudha. Caasaan mootummaa kompitanti hin taane hoogganooti mootummaa kompitanti hin taane tokko mariin sodaachuun ga'umsa dhabuurraa madda. Lammeessoo immoo yakka guddaa dalagan amma yakkoota sukkanneessaa amma ajjeechaa hidhaa Oromiyaa keessa iyyuu kan lakkoofsaan hin ta'in raawwan namni kuma kudhanii nama ajjeesanii addaabaa irra naannessu. Kan kanaaf itti gaafatamummaa waan jiraatuu fi yoo diyaaloogiin yookiin mariin jiraate gara mariitti seenuun hin barbaachisu kan jedhudha. Kun adeemsa wayyaaneen illee kanumatti turte. Wayyaaneen dhumarraa dhiibbaan karaa biyya keessaas biyya alaas itti hammaatee mariitti deebitee yaa riifoormiin soobaasu dhufee amma biyyi gaagaamte malee isaanis mariin fedhan. Amala yaadigi sana ammoo deebitee bilchiginnaan dhaalte jechuudha marii biyyaalessaa kan ilaalate. Egaa namoonni tokko filannoon kun namoota amma morkattoonni hedduun isaanii filannoorraa dhiibamanii bahanii jiran keessumayyuu kan naannoo Oromiyaa keessatti filannoodhaaf hirmaachuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turanii egaa namoonni hedduun namoonni qaamolee siyaasaa hedduun Oromoon isaanii mana hidhaa keessa jiranii egaa filannoo kana paartiin kun kophama isaati kan adeemsifatee jechuudha. Egaa barcuma isaa ifatuuf iyyuu miti isumayyuu as garagalee filannoon inni adeemse kun rakkoo guddaa akka ta'us egaa namoonni hedduun irraa dubbataa jiranii yeroo ammaa kana rizaaltii filannootiinis wal qabatee wanti hedduun paartileen baay'een amma komii kaasaa jiranii warri Izeemaa kan filannoo kanaaf harka rukutaa turan Biraanuu Faatam interview kennan irratti filannoo baay'ee haqa qabeessa ture jedhee egaa interview gaaf jalqabsaleen gaaf kennaa ture. Ergasii amma paartileen Izeemaa dabalatee gara kibba keessa jiran baay'een isaanii ka Affaar dabalatee filannoo kana tokkoffaa taajabdoota isaaniitti irra dhiibbaa ture. Raawwachiiftota filannoo irra dhiibbaa ture. Kabiraammoo namoota warra taajabdoota filannoo kana gara filannoo bakkee buufata filannoo keessa baasu akkan seenne dhoowwaa turanii filannoon gara caalaan immoo duruma qabxii isaa hin beekama ture. Kanaaf mootummaan dhiibbaa guguddoo godhee filannoo warri abdattillee amma paartilee finxaaliyyaa Amaaraatuun abdattee turte Finfinnee keessatti keessumaa sagaleen isaanii hin jiru almost jechuu dandeessa. Amma paartiin Baaldaraas amma Amaara naashinaalistii sabboonummaa Amaaraa kan qabu amma Abinii wajjin paartii waltumsuudha tama gaagaabii
Finfinnee keessatti Izeemaa dursee mo'ateedha amma oolaaltu sagaleen bilchiginnaa taanee isaantu jira amma lakkoofsa buufataalee filannoo irra jiruun warri Izeemaa amma akka tufamanitti yaada jiru sanaaf mootummaa irratti ka'aa jiran immoo amma namni kan qoosaa jiru yeroo baay'ee maal jedhan Gimboot 7tti hundeessan gaafa filannoo bara 1997 caamsaa 7 gaggeeffame Gimboot 7tti jedhanii hundeeffatanii mufaatu sanarraa ka'e filannoon baranaa immoo isaanii 14 waan ta'eef paartii isaanii 14 jedhamu wayii hundaa ka jedhu aaraa jiranii baay'ee disappointed ta'anii jiran warrumti filannoo kanaaf tamananii filannoo dimokiraatawaan gaggeeffamaa mootummaa himmoonaa warri jedhan tamananii seenan filannoo kanatti baay'ee mufatanii disappointed ta'anii jiran. Sirriidha egaa namni hunduu itti gaafa isa biratti dhuftu isarra gaafa geettu hubata waan hundumayyuu egaa namoonni gaafas faa Baqqalaan faatii Jawaar faatii namoonni qaamoleen paartii siyaasaa garaagaraa keessa jiran gaafa hidhamanii egaa dirreen nu bal'attee amma namni nuuni walitti gitullee hin jiru jedhanii egaa gammachuu isaanii ibsaa turanii amma mucaa amma Muusaa jedhamu tokko kan Affaar hizba paartiidhaan kan egaa nama walitti dhiyeenya gaarii paartiileewwan siyaasaa Oromoo wajjin hedduu qabu ture egaa gaafa sammanidhaatti deeman gaaf takka yoo wanti akkuma bubbee namoota ta'anitu jiranii egaa namni kunini pirezidaantii paartiilee siyaasaallee Itoophiyaati egaa yeroo ammaa kana garuu filannoon kun akka sirrii hin taanes komii kaasaati jiranii xalayaawwan ibsaawwan yeroo garaagaraa irratti baasaati jiranii egaa dhimma filannoo kana sumatti haadhaabnuti dhimma dubbike gabaabseensi kaas paartiileen kunneen maaliif gaafa namooti Oromoo hidhaman callisanii har'a gaafa sagaleen dhabanii deebi'anii mootummaa irratti ka'uu kan jedhu waan ijoo beeke warri kun lukamma Izeemaani kaayyoonsa Finfinnee Oromoo irraa bilisa baasu sigale warri Finfinnee Oromoo irraa bilisa baasuuf qabsaa'u gaafa warri Oromoof dorgamu hidhamu gammaduu qaba bar sigale sanaaf gammadaa turan jechuudha Izeemaan illee Baaldaraas illee Abin illee Itoophiyaa Oromoo irraa seef gochuu Finfinnee Oromiyaa irraa seef gochuu baraaru kuni kaayyoo isaaniiti kaayyoo dhokataa isaaniiti irra deddeebi'anii dubbataa turan maqaa sabaatiin baankiin ijaaramuu qabu maqaa amantii muslimaatiin baankiin ijaaramuu qabu eenyummaa sabootaa eenyummaa amantii waan wal fakkaatu waan garaagaraa daayiversitii yookiin sabdaneessummaan biyya keessa jiru kuni hin barbaachisu jedhanii warra addababaayitti mormaa turan waan ta'eef paartileen bu'uurri isaanii saba ta'e maaliif TPLF irratti akkasuma duutasitti fakkaate because beeziin isaanii saba waan ta'eef isaan Itoophiyaa barbaadu Itoophiyaan eenyu akka taate isaantu deebisuu qaba kaayyoon isaanii isa waan ta'eef paartileen Oromoo paartileen maqaa sabaa qaban filannoo keessaa gaafa ba'an isaaniif cidha jechuudha. Egaa isaanis kanaaf ta'a wanti isaan abdatanii fi wanti isaan eeggatan akka hin taanetti taate egaa jechuma namtichi haasa'u isaan dhugama isaanii isaanillee wajjuma harka dhaanaa turanii boodarra garuu akka hin taane waan hubataniif fakkaate egaa komii kana kakaasaa jiranii komiin kun amma jalqabe malee kana caalaas finiinee jeequmsis magaalaa Finfinnee dabalatee naannoo Amaaraa fa keessatti filannoo kana wajjin wal qabate akkuma jetteedha egaa isaan wanti eegaa turanii naannoo Finfinnee taffiitti dhuunfachuu ture waan ta'eef kantiibaa fa'aa ta'uu barbaadu sirri wanti kun hin ta'u taanaan garamitti deemuuf ta'anii mootummaan kunis immoo akkanumaan barcuma ofii ifatee waggoottan 5 kana akkumatti dhiibaa jiru kanaan namoota ajjeesaa tumaa akkasitti bulchallee taanaan egaa boruu iftaan namoota kanneen wajjin akkamitti jiraachuu danda'a kan jedhus gaafii guddaadha sawwaan walumaan laalu ta'a egaa sa'aatiin kennallee nu daangeessa waan ta'eef mee gara naannoo Tigraayitti haa deemnuti hojjettoonni waldaa hakiimota jedhaman Doctors Without Borders hojjettooti sadi jala ajjeefamu Tigraay keessatti gabaasa baasanii jiranii kun loogoo isaaniiti Doctors Without Borders jechuun jaarmiyaa walaba jaarmiyaa siyaasaa bilisa akka Red Cross yookiin waldaa fannoo diimaati hojjettoota sadiitu naala ajjeefame jedhee gabaasa baasee egaa hojjettoonni kunni takka lammii Speenii kan suuraa asii argitanii lamaan immoo lammiilee Itoophiyaati egaa namoota dhalattoota naannoo Tigraay ta'anidha egaa isheen kun maqaan isii Maariyaa Hernaandez yoo jedhamtu inni kun immoo Yohaannis
Harloo fi konkolaachisaa isaa wajjin ture Teedros Gabra Maariyaam namoota jedhamtu egaa ajjeefame. Namoonni kunniin namoota naannoo sanitti waraana naannoo Tigraayitti ka'een wal qabatee namoonni garaagaraa dhibban irra ga'e kumaatamaan lakkaa'aman hedduu jiranii. Egaa namoonni Doctors Without Borders jedhaman kunniin namoota rakkoo nyaataatiin waraanaan dhahaman kanneen gargaaruudhaaf hojiiwwan tola ooltummaa hedduudha kan hojjechaa jiranii. Namoonni kunniinis hojii wal fakkaatu kanaaf garas osoo imalaa jiranidha. Egaa daandii irratti akka ajjeefaman kan himamaatu jiru jechuudha. Caaltuu amma gabaasa warra kanaa akka laalaa turetti karaa sukkanneessaa ta'een ajjeefaman jedhan hojjettoonni kun sadeeni akka maqaa isaanii irraa hubattu Maaree Hernandez lammii Spainii Doctors Without Borders kunillee beeziin isaa bu'uurri isaa Spainitti hundaa'e. Yohaannis Salafoomii fi Tewoodiroos Gabra Maariyaam kun dhalootaan namummaa Tigraay maqaa isaanii irraa akka hubattutti. Reeffi jara kanaa konkolaataa ittiin deemanii cinatti argame jedhanii konkolaataa meetira 5 siiqeeti brutalii ajjeefamanii jechuudha. Karaa sukkanneessaa ta'een ajjeefamanii tana dura yaadattoo ta'e nullee gabaasni turre hojjettoonni jaarmiyaa kanaa Tigraay keessatti haleellaan irra ga'ee ture gaafa waraanni kun eegalee ji'a 4 ji'a 3 gara namoota 5 kan ta'an hin ajjeefamne malee shufeera isaanii dabalatee miidhaan yookiin haleellaan irra dhaqqabee ture. Ammallee namni tokko shufeera warra kana keessaa isheen koordineetariidha. Kun gargaaraadha. Sadaffaan immoo shufeera isaaniiti. Wanni kun maalidha? Amma wanni kun bulchiinsi warri TPLF hin ajjeefne jedhan. TPLF ni miti mootummaa ajjeese waraana Abiy Ahmed ajjeese jedhanii warri mootummaa Itoophiyaa illee TPLF tu ajjeese jedhanii. Akkasitti lubbuun hojjettoota gargaarsa namoomaa nyaatamte jechuudha. Pireezidantiin biyya sanaa kan Spain Pedro Sanchez namni jedhamu gadda guddaa itti dhaga'ame maatiidhaaf dabarseeti jira. Doctors Without Borders bu'uurri isaa lachuma jaarmiyaan kunillee jaarmiyaa Spain waan ta'eef akka isaan ajjeefame baay'ee gaddisiisaadha. Baay'ee hedduu sukkanneessaadha. Warri United States illee dhimma kana balaaleffatanii ibsa baasanii jiranii. Irra deddeebiin waan akkasitti Tigraay keessatti waan raawwatamaa jiruuf kun yakka waraanaati. International Humanitarian Law bu'uura godhattee ilaaltu kun yakka waraanaati. Naannoon sun naannoo waraanni keessa jirudha actively. Bakkee waraanaa kanaatti irra deddeebiin kan kaasaa turre namooti deeggarsa namoomaa kennan miidiyaaleen namooti nagaa namooti fayyaa namooti deeggarsa midhaan nyaataa kennan ajjeefamuu qaban ajjeefamuu osoo hin taane haleelamuu qaban seerri International Humanitarian Law kan jedhu. Kanaaf fakkeenyaaf amma hojjettoota Red Cross tokkuma amma kun garaarummaan qaba. Borders daangaa hin daangeffaman neutral jechuun amma paartii kamiifuu hin oogan amma waraanni mootummaa soo miidhamee hin gargaaru waraanni TPLF soo miidhamee hin gargaaru jechuudha. Kun yakka waraanaa addunyaa irratti nama gaafachiisu. Kanaaf warri kun immoo addunyaa irratti jaarmiyaa beekamaadha. Bakkee waraanni jiru, bakkee beelli jiru, bakkee hongeen hammaatan jiru hundumattuu hin mul'atu waan ta'eef loogoon isaaniillee beekamaadha. Addunyaa maraatu isaan beeka warra dhageettii qabanii. Kanaaf maqaa waraana mootummaatiif TPLF ajjeesu waraanni mootummaa ajjeesuuti. Maqaa gaarii miti badii guddaa badii hamaa badii namoomaati badii raawwatamuu hin qabne waraana keessatti warra hidhateen ala namni kamiif eegumsi godhamuuf qaba. Even warra boojii